rakkoo mucaan kun keessa jiru laalame rakkoo mucaan kun keessa jiru laalaati biiducha laalle raawwanne waan dubbannu walii wajjin dubbannaa jechuudha biiducha isinii banaa. Jiran yeroon qarshii argatu anumatu waati kuffida yeroon ammoo yeroo gabuu buluu jira yeroo arganu jira suutuma suuta yeroo argannu waan itti fayyadamu yeroo dhabnu immoo agabuu keenya bulu yeroo dhukkubsattu fa'i yeroo sanatti dhagaa akkana TV fa'i hin qabnu omaayyee akkuma sana waaqni nu gargaaree waanuma ta'eyyuu arganna malee maatii kommoo rakkiseetu anammoo kompiitara na godhe yeroon wanta naa kennaa jedhuuni maqaa abbaa kee natti jedhadhoon yeroon ijoollee waan tokko abbaan namoonni maatii isaanii ijoolleedha waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitaniif rakkina guddaa keessa jira. Yeroon immoo mana ofiisaa deemuuti. Yeroo isaanii mana ofiisaa deemani wanti bitatani homaayyuu maatii miti koo yeroo argatan bilee kunanii manaa kennan midhaan wanti itti bitataman waan qabdanis kalkalaa kanaatti jabatina. Karaan jedhus immoo kanuma akka namoonni TikTok irratti ilaalan miti. Ani garuu kongo seetana kamtuu dadhabe asiinis kalaatti cufuuf deemu lakke ganda bars hin cufu tole ka suutuma jennee reeggannaa jedhan. Video sana akkuma argitanidha jechuudha. Argitanii jirtu hundumti keessaniyyuu Facebook irratti mucaa kaname wallaaltan hin jirtanii diraamaa adda addaa hojjechuudhaan koomedii adda addaa hojjechuudhaan Facebook irratti beekamtii qaba akkasumas TikTok irratti beekamtii qaba jechuudha. Garuu beekamtii qabu miti haati isaa baay'ee dhibamtee jirti na dhukkuba jettee akkuma footoo kana argitanii hedduu dhukkubsattee jirti jechuudha. Bakka humna kootee ol natti ta'e jettee mucaan illee bakka isumatu na jiraachisa jettee ijoolleen waama argatanii birrii 50 birrii 20 birrii 30 birrii 100 hin kennuufi jettee isumaan fidee biddeen fa'aa bitee galaa gaafanni biddeen bitee galu nyaanna malee ani dhukkubsadheen jira mana qorichaa waa ittiin naqullee nan dhabee akkasumas immoo duraan biddeen nan toshaa qansiraa namaan deemee hojjedha mandarara deemee uffata miiccaa mammoo nan dadhabee namni naan beeku firri naan beeku isheen mucaan TikTok irraa birrii nyaata jedhu jetteetu boossee himachaa jirti jechuudha. TikTokin birrii namaaf hin kaffalu. TikTokin birrii yoo liivii seenanii abaaboo kadhatanii giiftii namni namaa kenne malee namni namaaf hin kennu jechuudha birrii. Viidiyoo dalaganii achirra gadhiisan ofuma ittiin beekamuun malee birrii waan kaffalu miti. Yoo ta'e illee Feesbuukidha kan kaffalu jechuudha malee mucaan kun akkuma argitanii wallaahi mimmaan qabachuun dadhabee boo'ichaaf iyyuu ilaaluun dadhabe jechuudha. Viidiyoo sana guutummaa ilaalee dhufe warri guutummaa isaa argitanii Facebook irratti argitanii jirtu ijoolleen kun Facebook irra gadhiisu jechuudha. Viidiyoo kana wallaahi mimmaan qabachuun dadhabe mimmaanuma qabachuun dadhabe jechuudha. Dhugaa rabbii kunoo dhokadheetanii keemaa keessa dhufeetan viidiyoo waraabaa jira. Wallaahi hedduu tokko rakkoodha wallaahi. Viidiyoo kanallee dalagaa video kanallee nan dalagaa viidiyoo laalaa jennaan ilaaluu diddaniis yoo dubbii ta'e malee yoo girrii ta'e malee yoo bakka hin taane ta'e bakka wacaa bakka dubbii ta'e malee ilaaluun jaallattan isin viidiyoo namaa. Dhugaa rabbii ani viidiyoo birrii asirraa argamu nama akkasii warra dadhabaa akkasii warroota humna hin qabne kunoo akkasii kana namoota beela'e kunoo waan nyaatu dhabee kunoo mucaa xiqqaanii mucaa daa'imni olii gajjoon jiru kan akkasii faattiin gargaarra jennaan diddanii. Haa ta'u rakkoon qabu haga isaatiyyuu kaffalee jira amma dafinoo nan ergaa dafinoo hojjaa duraa jechuudha. Nan erga birriin buukii irra galee jira garuu addan baafannee birrii meeqa akka ta'e hin beeku buukii harmee kootii irraan gashi jechuudha. Buukii korrallee hin gashine maaliif an baasuu waan hin dandeenyeefi buukii harmee korra kan galuun godhee saniin booddee mucaa kanatti ergitu dubbiseen jira ijoollee viidiyoo kana waraabdu kana. Mucaa kana dubbiseen jira jechuudha. Viidiyoo waraabinaa ergi birrii YouTube irraa argamuni sitti ergaa viidiyoo waraabinaa ergita jennaan rakkoon qabu. Atumti kana yaaduun keeyyuu waan guddaadha waan ta'eef
rakkina tokkoyyuu hin qabu viidiyoo waraabessi ergaa yuutuubii irra gadhiifattanaan jedhe sagalee naa qabee jira jechuudha. Kanaafiyyuu birrii gaafa itti ergamee jedhu namootuma dadhabaa akkasii namootuma dhukkubsatanii waan nyaatan akkasii kana hin qabne ittiin gargaaramu jechuu yeroo boqonnaa kooti dhibbi tokko isa ilaalu dhibbi lama isa ilaalu kan rabbiin garaa laaffisee kan garaa na'umsa namaaf qabaate laayikii godhee yuutuubii kana sheer waliif godhe jechuudha. Hiriyoota isaatiif sheer godhe viidiyoo kana duwwaa waan ilaaltaniifitu saantima kaffala jennaanii daawwachuu diddanii jechuudha. Yoon dubbii dubbadde malee yoon namarraa dubbadde malee amma tun ofii kootiif viidiyoo mataa kiyyaa hojjedhe namni tokko namni galagalee ilaalu hin jiru jechuudha. Namni lafa dubbii fedha, namni lafa wacaa fedha, lafa loliisaa fedha, waan itti loltuu, waan itti dubbattu fedha malee viidiyoo namaadhaaf hin ilaalanii jechuudha. Kanatu na rakkisee dhugaa silaa guyyaatti viidiyoo 2-3 amma tun gadhiisee in ilaalama biyuma kuma lamaan ilaalame iyyuu silaa maallaqa bareedaa herrega garuu amma 800 100 akkasii 200 300 ilaalame maaltu herregan herregu jechuudha. Kanaafiyyuu amalee nama cabsa waan ta'eef rabbiin egaa akka nama gargaaru naa taasisu rabbiin jajjabina naaf kennu akkasumas immoo ijoollee bira nan deema Dr. Asliifaa birallee nan deema. Maakii birallee nan deema jechuudha. Dura birrii numti irraa argame ijoollee numti warri rabbii eebbisee laayikii 150 laayikii 200 gochaa jiran arganii ija isaanii dheetanii callisee jira malee nan deddeema nama bukkee dhugaa rabbii nama bukkee deddeemee viidiyoo qofaa daawwatan maallaqa birrii tokko iyyuu isin hin gaafannu viidiyoo kana qofa daawwachuudhaanii isinitti tolu baatus yoon illee isin hin jibbisiise nan laaltanii nan beeka viidiyoo nama laaltanii xumurtanii yoo waan akka girgirii ta'e malee laaltan nan beeka jechuudha. Gadi gombisaati yeroo itti hojii jettanii yeroo itti madaamini si waamtu itti banaati gadi gombisaa biraa deemaa dhugaa rabbi teessanii yoo nan laalana maallaqa maa herreegu jechuudha. Beeksisuma yeroo tokko namatti fidu yoo laalaniyyuu bareedaadha jechuudha. Viidiyoo qofa laaluun faayidaa hin qabu. Yoo beeksisan ilaalanii beeksisa mastaawoqiyaa irra dhufu yoon ilaalanii faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu haadholii dadhabaa akkasii nama humna hin qabne fayyaa hin qabne akkasii ittiin gargaaraa kunoo akkuma argitanii haati kun jechuudha waan hin nyaadhu hin qabu manallee hin qabu kiraayii manaa birrii 1,000 kaffalaa. Akkasumas immoo mucaa makonna jiraachisa malee anamma qaata erginachi ol deebi'ee mana keessatti galee waan hin nyaadhu sin qabu sanuu gara magaalaarraa xiqqoo gara baadiyyaatti gassiqeetanii jiraachuutti jira sababii manni qaalii ta'ee fi jettee mucaan kun immoo akkuma argitanii wallaahi onnee nama cabsa jechuudha. Abbaan keenyudha jedhaniitu ijoolleen bakkeerraa na gaafatu waan inni itti immoo wallaalaa jedhee bakka hin boo'ee dhugaa rabbii hin boo'ee bakka anallee mimmaan qabachuun dadhabee jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii walaa gargaaru wala jajjabeessinu kutaa fi amantii gandaanii waliin qoodina namni rakkataa waan ta'eef namni waan rakkatee fi ati rakkattee hin jirtu ati fayyaa qabda hojjetachaa jirta. Kanaafiyyuu jenna yeroo itti fayyaa qabdu yeroo itti hojjetachaa jirtu kanatti immoo namaa fi fakkeenya ta'uu nama gargaaruu qabda jechuudha. Namni yoo rakkate malee gabba'ee hin boo'u namni yoo rakkate malee gabba'ee rakkina isaa namatti himatu jechuudha. Kana egaa rabba laafis waan jedhuuf waan dubbadhu tokkollee hin qabuun isiniin jedha. Warroonni laayikii sabiskiraayibii gochaa jirtanii hedduu tokko galatoomaa ulfaadha. Akkuma isiniin jedhe mucaa kana dubbiseen jira sana nama gargaaru kana inshaallah gidduu kana birriin itti argamee intini viidiyoo waraabinaaf ergu viidiyoo isaallee daawwattanii sheer gochuu qabdu namoota gurguddaa biraan gahuu qabdu maaliif viidiyoon kun akka daawwatamu waliif sheer godhanii yoo yuutuuba kana guddisanii wallaahi asirraa waan argamu ittumaan hiyyeessa gargaarraa jechuudha. Inshaallah birriin isaa dafinoo facaasaa keessaa yoo hin qaqqaba ta'ee viidiyoo waraabinaa ergaa jechuudha. Inshaallah torbee dhufu keessa akka inni viidiyoo waraabinuu erguu nan godhaa isiniin jedha. Inshaallah rabbi nu gargaaru waanuma fedheef iyyuu waanuma hundaayyuu rabbi laaffisa. Akkasii viidiyoo siittiin dheeressuuf chaa'oo nagaan turaa galatooma.